Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni kiyyaa marti keessan siniin jechaa egaa markeenii Abiraam faana waan baay'ee haasofnee nan sirreessaa toora nan galcha jechuudhaani al tokkicha roottaa bira deemitoo naa gaafadhu ani hin barbaadu gaa'ela diiguu naan jedhee jira jechuudha. Ta'uyyuu malee dha'ii ani akka ishiin kana hundumaa murteeffattee jirtu waan hin beeku tokkollee hin qabu ture. Aniyyuu nanna'ee ture ishiin kana murteeffachuu isheetti. Haa ta'uyyuu malee namoonni baay'een illee situ sababa dhanaan jechaa jirtu. Ani garuu sababa isaanii ta'uuf hin danda'u. Gaa'elli isaanii akka dhaabatuudhaa fi ani lafa qofforuu illee yoo ta'eera ta'e nan qofforaa. Akkasuma jilbeeffachuus yoo ta'e nan jilbeeffadha. Isaanuma tokko haa ta'u ni malee. Akkasumas immoo ilmoo haadha hin qabne akkasumas ilmoo abbaa hin qabne akka guddisanii hin barbaadu. Akkasumas immoo Abiraamitti kun hundinuu hin dhufa jedhee innis iyyaannee edda wanti hundumtiyyuu sirreeffamuutti ga'ee wanta uumame beektu jedheetu jira. Egaa dhugaadha gaafa markeenii jilbeeffatee gara manaatti deebi'ii adaraa dhala garaa kee keessa jiru jedhee jilbeeffatee dhiifama gaafatee jechuudha. Roottaadhaan mana ishii dhaqee jechuudha. Sanaa booda immoo Abiraam dhiifama sana fudhachuu dhiisee biyya ormaa kute jechuudha. Biyya ormaa deemuun isaa immoo gara jabummaa hanga kanaatidhaan ga'eetu jira. Haa ta'uyyuu malee ishiin ni dhufte jechuudha. Yeroo ishiin dhuftu keessatti roottaa yaadni ati yaaddee gaarii miti, murtoo natti fudhatte murtoo sirrii miti. Har'a garuu gaarii sitti fakkaachuu danda'a. Akkasumas immoo obboloonni kee jabaadhu oma hin taatu siin jedhu garuu akka kuftu natti mul'achaa jira jennaanii akkanii yeroo kana keessatti kanaan hin miidhamne yoomiyyuu hin miidhamu jechuudhaan dubbattee jirti jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Fuulli ishee jechuudha akka waan hundumaa abdii kutattee dadhabdee akkasumallee diigumsi gaa'ela kanaa dirqama isheetti ta'ee gaaffii gurguddaa keessa isheetii waan qabdu ni fakkaatti jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Egaa kaleessas immoo obboloonni yookiin immoo hiriyoonni Abiraam waan haasawaa turanii dhageessaniitoo jirtu jechuudha. Haa ta'uyyuu malee egaa waan hundumaafiyyuu rabbii ammallee jechuudha isaanii haa gargaaru. Homaa godhee adda hin baasiinii siniin jechuun jaaladha. Namni diigumsa gaa'elaa jaalatu tokkollee hin jiru. Ishiin har'ayyuu ta'eera taanaan egaa akka ishiin jettutti dhiifama inni naaf godhe si keessa isaatii miti namumatu jennaanidha malee jetteetoo jirti jechuudha. Inni akka sirreessi waan hunduma yoo toora galchee jireenya keenyatti itti fufnuudhaaf yaalii godheera jettee jechuudha. Egaa markeenis immoo gaafadheera nan sirreessaa naan jedhe. Kanaafiyyuuti dhiifama godhii fi al tokkichaa gara duubaatti deebi'ii jennaanii wanti ani gara duubaatti deebi'uuf tokkollee hin jiru. Dhugumaanis immoo ani kana waan godhu isatti hin fakkaaneen ture. Akkuma barbaade haa taatu yookiin immoo anis akkuma barbaadeen ta'a homaayyuu fiduu hin dandeessu yaada ishiiti jechuurraan tuffii korraatidhaan kan ka'e jettee jechuudha. Markeen immoo lakki murtoo kana hin fudhatiin of duuba deebi'ii kuni ta'uu hin qabu waraqaan fiichi ammas yeroon jira guyyaa boruutidha. Guyyaa har'aa duwwaa qabdu waan ta'eef itti yaadii waan hin taanedha. Ana garuu kan natti maa turtee gara maatii keetii akka deemtudha malee akka kun hundumtuu ta'uu waan natti himte tokkollee hin qabdu jedheen jechuudha. Egaa ishiinis immoo ani kan kana hundumaa godheefiyyuu boqonnaadhaafidha, arrafachuufidha. Anis mucaa koo nan guddisaa, anis boqonnaan argadha. Yeroo inni gargaaruu maluufitti immoo gargaaruu ni danda'a malee ani waan inni of duuba deebi'u tokkollee hin qabu jedheetoo jira jechuudha. Egaa Abiraam yeroo darbe keessatti markeenii deebi'ii yaa Abiraamii jedhee akkanii dhiifama gaafatuudhaaf yaaliin inni hin goone hin jiru jechuudha. Inni immoo sana jechuudha Ermelaa nama jedhamtu sana gottotee deema dudduuba jechuudha. Kun immoo egaa diigumsa gaa'ela isaatirraan ga'ee jira. Ammallee ta'eera taanaan dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha kan balleessaa guddaa balleessee jiru. Hangana kan hin jedhamne Abiraam jedheenan fudhadhaan jechuudha. Lachaan isaanii jalqaba yoo balleessaniyyuu ittiin kaan isaa Abiraamidha.
jilbeeffachuu dadhabuu isaatiin gadi jechuu dadhabuu isaatiin maal fiddaa akkasumas immoo yoo sii ta'een jiraatte yoo si ta'uu baatte immoo aniifati waliif hin gallu taanaan adda baanee jiraachuu dandeenya jedhee jechoota daddarbachaa kan ture isadha jechuudha. Har'a kan dhiifama gaafachuun isaa hin oolle kan barbaaduun isaa hin oolle jecha hin taane dudubbatee mucaa madeessee jechuudha. Akka ishiin kanarra geessu kan taasise isadha. Akkasumas immoo jaalattee akka ishiin gaa'ela ishii hin diigne irraa beekama irraa hubatamaa dhugaan siniin jedhu dubartii garaatti baatti fakkaachaa hin jirtu. Diiguun barbaadu garuu isatu qulqullummaa isatu qiddisinaa gaa'ela isaatiif dhabe. Kanarraatiin kan ka'e immoo amma yoomitti namni gaa'ela koo keessatti dhibbee taphata kanaa mannaa akka barbaade haa ta'u irraan gargar baa kan jettudha jechuudha murtoon ishee jechuudha. Akkasumas illee waraqataan itti kenne irratti ani mallatteessaa mallattoo saabichaadha yoo kana ta'uu baate immoo kaassasameera waan ta'eef achidha kan inni deemu jedhameetoo jira jechuudha. Isa kanadha. Dhugaa dubbachuuf nama gaddisiisaa garuu ani gaa'elli kun hin dhaabbatu taanaanii an harka koon keessaa fudhadha. Kanaa booddeessi anatu diina keetidha. Namni baay'een waan baay'ee naan jedhe anaanis jennaanii ati waan goote tokkollee hin qabdu. Akkasumas immoo akka harka keessaa hin qabne dubbatteetoo jirta. Namni maqaa kee dha'uu hin danda'u. Ani ofii mataa kootiifan socho'a jetteetoo jirti jechuudha. Asirratti dhugaa dubbachuudhaaf yaada mataa ishii duwwaanis hin sochootu ruuttaan jechuudha. Yaada namaa hin dhaggeeffatti. Wanta namni jedhuun hin fudhatti jechuudha. Wanta namni jedhuun ishiin fudhattu immoo kinoo miidhaa jireenya ishee irratti fideetoo jira jechuudha. Innaa kaameraarraa jetti malee hin fudhatti jechuudha. Osoo iyyuu yaada namaayyuu fudhachuu baatteetti ta'ee bakka namni jedheetti hundumatti iyyuu waamamtee kaameraadhaan abbaan barbaade jechuudha. Akka barbaadetti iyyuu itti naasa'u jechuudha. Xiqqoo hir'inni ishii nama dhaga'u hunduma dhaga'u jechuudha. Kana jechuun immoo badiisummaa qaba jechuu miti. Garuu immoo miidhaa jireenya namaa irratti yeroo inni fidu kinoo argaatoo jirra jechuudha. Isa kana dhagaayii ishiin abadan of duuban deebi'u jettee jirti jechuudha. Jarittiin sunis kan ishiin barbaaddu kana turte akka gaa'elli isaanii gargar ba'uudha jechuudha. Gaa'ela isaaniifis immoo gargar ba'uudhaaf immoo kan dhugaa dubbachuudhaaf tuttuqamanii yookiin immoo kan jiran inni jiru jechuudha. Warri harka lafa jalaatiin akka isaan adda ba'anii haaloo irratti illee ruuttaa ba'uudhaaf yaadan jechuudha. Ani waan baay'ee irraa bareera jechuudha. Kaleessa Abeelillee waan dubbate jechuudha. Kanaaf iyyuu jechuudha. Dhugaa ani hin beeku otoo gaasheen dhufanii jedhan akka kootti jechuudha. Jaarsa biyyaa qabatanii qophaa isaanii yoo osoo hin taane bakka nama jajjabaa ta'e nama bulee qaqqabatanii Abrahaamis osoo kana godhee ijoollee yookiin immoo riyaasaa duwwaa osoo hin taane balleessaa koo bareera balleessaan koo kana jedhee osoo himatee intala sanas osoo ofirraa kutee yookiin immoo jechuudha. Namni mee gaa'elli diigamuudhaan dura waan baay'ee yaada. Dhugaan siniin jedhe maaliif abbaa manaan koo akkana ta'e maaliif haati manaan koo akkana taate jedhamee yaadamuun barbaachisaadha jechuudha. Akkasuma akka amantii isaaniitti illee jechuudha. Wanta kadhachiifatan hin qabanii wanta dhaqanii sabalallee xammaqaman hin jiranii lafumaa ka'anii miti gaa'elli kan diigamu jechuudha. Dura wanti yaalamuu qabu erga yaalamee jechuudha. Torbaan tokko keessatti gaa'elli yeroo akkatti diigamu ani argees hin beekus hin ulfaata jechuudha. Dubartiin tokko immoo gaafa gaa'ela ishii didduu akka mana ishii keessaa hin baaneyyuu hin dubbatama jechuudha. Isa kanadha jechuudha. Jarreen kaleessa immoo jechuudha hiriyoonni Abrahaam suni lubbuu kee irratti maal fidaa jedhanii kan isaan dorsisaa turanii waraqaan mana murtii keessa namaa dhufu qabeenya akka hiramudha jechuudha. Akkasumallee akka samaanaan isaanii tarsa'udha malee maalidha dhugaa dubbachuuf jechuudha kan isaan wakkabanii jechuudha. Naaf hin galle. Akkasumas immoo jechuudha namni lubbuu namaa balleesse taa'u hin jiru. Uma tokkos hin godhanii qabeenya waliin uummatanii kan isaan hiratan. Osoo ruuttaan ittiin dhufiin Abrahaam dursa qabeenya qaba yoo ta'eera ta'e hin gaafatama jechuudha.
otoo ishii faana walitti hin dhufin dura qabeenya qabdu jedhamanii edda gaafatamanii booddee qaba yoo jedheera ta'e inni kan isaatiin tuqamu jedhuun ishinis qabdu yoo ta'eera ta'e ishiin kan shiitidhaan tuqatamuu jedhamaan jechuudha. Seerri baheera waan ta'eef jechuudha. Jalqaba kanii ati osoo gaa'elatti hin seeniin uummate gargar hin ba'u yookiin immoo hin hiramu. Erga walitti dhufanii garuu wanti qindeessan addaan hirama jechuudha. Wakaba keessan dhiisaa duuti jiru hin jiru lubbuun ba'u hin jiru jechuudha. Hin jiraatama garuu immoo baay'een isaanii jechuudha. Akkasumaan oduu odeessu jechuudha. Hiriyoonni Abrahaamis suni garuu Abrahaamis gaddeera, Ruutaanis gadditeetti. Gaa'elli kun haala kanaan jiguutti homaa gochuun immoo hin danda'amu isiniin jedha. Gooftaan koo sinaa eebbisu, eebbifamaa maatiin haa ta'uu keessan itti fufaa. Waaqayyo waliin jireenya sinaa oolchu isiniin jedha. Hin tuffatinaati. Ameen jedha.